السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu kan bultan fayyaadha dhiifama shabakata addaan namure shabaka marra dhadhabaadha bakkan jiru kanatti sanii fi dhiifama sheenaa jawalagee kun dhufee shabakaan addaan namure baganagaan dhuftan yooyyaa harka fuun وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. baganagaan dhuftan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. baganagaan dhuftan sheenaa jajjabaadhaa sheenaa ani iddullee waan hin qabadhee dhufeen qabu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jalqabuun dura sheenaa sheenaa mutake حسين لا كم نجا يرضى الحمد لله كم خير والله ما انتم اليوم نجا بولي نجا تولي الحمد لله. مالي مالك افضياضة
maaltu jira? Nagaa boqeeri. Yadaa isinirraan fuudhuuf deema malee of kiyya. Isinirraa yaadan qabu. Isinirraan fuudhu deema malee nafi yaada jabaan qabu. Haala yeroo ammaa irratti ilaalcha akkamii qabdanii yaada akkamii qabdanii maaltu isinii dhagahamaa maalirra jirtanii maal yaadurtanii yaada akkamii qabdati? Irraa bahee hin dhagahama. Sin baafne shabakaa ta'a. Sibira ergadhu siifin sin galcha. Ergadhu sin deebisa. Sin baafne rakkina torkii ta'a. Nami biraa nami carraa. Namni hunduyyuu bilisummaa yaadaa waa'ee bilisummaa kana nama dhibeera. Garuu ilaalchi uummataa akkamii, uummati keenya ilaalcha akkamii qabaa, yaada akkamii qabnaa isa jedhu. Alaykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Sheenaadha. Waliifis sheer godha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan bultanii. Barri bara milkii, bara gammachuu, bara badhaadhinaa Rabbiin nuuf haa godhu. Warri yaada qabdan sin keessummeessaa hin ergattanii jechuu tokko tokkoon wal jala. An dubbachuun dhufne dhugaatti waa tokko dubbachuun dhufne yaada uummata keenyarraa walitti qabnee uummati keenya maal yaadaaraa sammuu isaanii keessatti maaltu dhagahamaa
san wali qabuu dhufe yookaan ergatanii nu keessummeessa kan jedhan ta'e. Isin keessummeessuun dhufee jechuu walumaa galatti. Carraa keessanii an haasa'uu nan barbaachisu. Isintu haasaa waan ta'eef. Warri kaleessas invaayit ergattanii oduun asirratti ol hin bahin haala shabakaatiin rakkinaa shabakaatiin oduu asirratti hin bahin haftan har'a dhuftanii yaada keessan ibsachuu dandeessanii. Walumaa galatti sheenaa warri ammaa dhuftan baga nagaan dhuftanii warri haftanis kottaa maarree raftanii ganama kana riba ka'uun gaheera na fakkaata. Kanaa oliin ribi nama dabarraan mushkilaadha. Ribi ganamaa hiyyumaa jedhan. Ribi ganamaa alaamaa hiyyumaatii, hiyyuma nama fidaa jette Oromooni. Rabbiin waa badhaasuu harka guutuun Rabbii nama biyya keenya deebi'u Rabbiin waa taasisuu. Biyya bilisoomtee, biyya toltee, biyya dimokiraasiitti, biyya tokkummaatti Rabbiin waa deebisu. Uummata keenyas Rabbi tokko haa godhu. Biyyi keenyas Rabbiin nuuf haa eegu. Dhugaatti kaleessa hedduu nu rifachiisanii turanii, hedduu cinqabne ture, hedduu akkan jedhe ibsuun beeku dhugaatti. Waan hedduu nama cinqu, waan hedduu nama rifachiisu, waan hedduu nama dinqisiisu. Dubbiin suni soba ta'uu isaati hedduutti gammannaa. Hedduutti gammanna soba ta'uu isaatiif nurra darbe jechuudha. Wanni akkasii suni wanni badaan eeganaa wanni badaa isin hin arginii. Dhugaatti akka jedhanii ibsan rifuu kaleessaa uummati rifate akkanan rifadhetti nama rifate yoo kan jiraatu taate dhugaatti hedduu dhugaatti uummati Abiyyi jaalata. Saniifuu jabaadhaa. Waan fedheefuu du'aayiidhaan uummata keenya bira jiraadhaa. Bilisummaa kana bilisummaa dhugaa Rabbi nuuf haa godhu. Biyya keenya Rabbi haa tolchu. Biyya keenya biyya dureetti Rabbi haa godhu. Biyya ormaa keessa fayyaadhaan milkiidhaan Rabbi nu haa galchu. Walumaa galatti warri immoo baay'ee ergachuu barbaadan ergadha.
kuni waya barra dhaggeeffachaati.
Umar bagana gaan dhufte. Ololattu rekale olol. Tini nu birraftu yeroo hundaa akkanuma ololti. Waa'ee kaleessaa haasa'uun dhufne immoo yaada yoo qabaatte invite ergadhu haasa'e kotta. Garuu ani immoo yaada uummataa walitti qabuun dhufe. Warri invite ergattan sin keessummeessa. Dhugaa ta'e, soba ta'e, baga Rabbiin soba godhe, baga Rabbiin abjuu godhe. Yorra haasa'uu feete immoo carraasiif hin kennaa. As bahii kottu haasa'e.
Yaada qabaannaan as baateeffatu qabaatu dhabaannaan carraan keessani har'a ani takka dubbachuun deemu inni yaada qabaatan hin baay'ee argattan haasa'uu dandeessan jechuudha. Takka irraa haasa'uun deeman. Ahmad naqee barsiisee argan jira. Injifannoon uummata Oromoo. Masih tergan turun kaafne qabdu. Ahmad lama sekian jeram malah ni.
mashabakan keente dadhabaadha. Naqeebaluun jirtu dhiifamu. Akkasii obboleewwan irra turuu jirra dhiifama. Warri yaada qabdan lakkoofsa tokko tuqaa yoon qaban. Warri yaada qabu waa'ee biyya keenyaa kanarratti waa'ee naannoo walloo kanarratti yaada qabdan waan qabdan nuun gahaa jenneeti. Yoo kan yaada hin qabne ta'e immoo yeroo gabaabaa keessatti gadhiisee bahuuf hin deemaa. Yoo yaada qabaattan takka tuqaa yoon qabaanne bahuuf hin deemaa siin jechuu barbaada. Warri yaada qabdan Muhammad siif ergeen jira. Naqee bale. Warri yaada qabdan lakkoofsa tokko. Muhammad siif ergeen jira. Naqee bale siif ergeen jira. Siif ergeen jira. Qabadhu siif ergeen jira Muhammad Ahmad. Right. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم كم نقام؟ يا بيبي نقامي؟ فيانا الحمد لله قاري. جرت أنا قوما بقى نقام نفته. بريد بلا بقى نقام ايدن. بيجيس نقا بكين جرت نندو نقا. نقا الحمد لله يسيو بكي جردن عندي نقامي. نقا الحمد لله. فيانا. اوكي مكان خي ايني جامو. مكان كيو سنة أول جا. حسين اول قياسي. قال محمد أحمدي. مكان محمد احمد فيسبوك نخا والبرنوتا صايبه قاري. خياتي. ابشر فيسبوك نخا صايبه خياتي يعني مكان قيا جمال احمدي. اني محمد احمدي يعني والبرنوتا جمال احمدي. أيوة والبرنوتا قاري.
أبشر 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 أبي بخير يقول لي ولوتي walloo dhe إيه سجرتها riyaati atoo eessa jirta تبوك تبوك maashaallah biyya gaariidha biyya qabbana بريد بريد ما شاء الله كم حالك اللي baga سا jira كم جاء bareeda alhamdulillah baga jiraattan الحمد لله ما أوكي يعني جولي والله يدا ما يجته بر يا ده جولي والله ينانغا وقا يعني jechuun ما أقول فيدا laa yaada biraan jiru haaluma biyya آه keessaa deemaa jiru biyya keenya sirnuma duraanii santu jira sirna san ofirraa kaasuuf أها ummati keenya ilaalcha akkamii qabaa yaada akkamii qabaa ammallee immoo maaltu itti dhagahamaa jira jechuudha ati yoo gama keetiin eessati biyyatti أني لا أني جولي حرر كده شرشري boleeyyanuma keenya asirratti أبشر waan nu أبشر dhaamtu yoo أبي qabaatte أنا waan تسا godhuu أكما qabnu irratti كيسني سرنا قبر ما راسن الحمد لله قروقا أمان تنا ولمانو قرتي قوبنا بيفتو بياديم تأرقو جرار ربي بكانا قو rabbiin bakka naa ga'u inshaallah caahaa jala biqila lafa ol deemu gaa caahaa jala nu haa teessisu akkasitti nutis gaa hara keenyan silaa ni beeyta Somaalee jira akkuma gara keessaniin Affaarii fi gartee karaa raayyaa walloo kanaan asiin raayyaa kanaan uummanni Tigraay fi Dabuubtun cinqii godhu jirtutti uummanni Amaaraa cinqii godhu jirutti achiinis karaa Somaaleetti danaa godhu jira. akkasii ummati amaaraa keessaa yoo amma bakka magaalaa meeqarraa wal waamanii magaalaa keenya irratti hiriira geggeessanii ummati asii oromoon lafa hin qabu ammallee immoo oromiyaatti yookiin oromoo wallaggaa dhufte wallaggatti fa'a nurraa galtu fa'a maal maal jedhanii saniif ummati keenya ilaalcha akkamii qabaa ammallee immoo maal yaaduu jira maaltu itti dhagahamaa maal godhuu qabnaa yoo maal goone waan kana ofirraa oolchuu dandeenya yaaduma akkasiisanii Kun dirqama gaa wanni takka amma nuti akka beeynutti Oromoo walloo gootatti beeynaa shannii gootatti hambaan gootaa isaanii fi karrayyuu keessatti haftee sirriidha goota akkasumas yaani hundinuu Oromoon gootuma bakki gartee hidhannaan hiikkatiin kan meeshaa diinar loltu qabiibilee darbacha dandeessu karrayyuu dhugaadha Hussein nan dhagaa shabakaatu kukkutaa akka wallooyyee fi akkasuma hundi keenya nuti Oromoon kaabaa kibbatti bahaa fi dhihatti gootuma sirriidha kana akka dhimma waan kana dirqamaan yaatii ati hatattamaan gaa waan kana qeerroon biyya keessa jirtuu fi ta'a jirtulleen yaada fi hagartee biyya jiru humnaan kaas jiru yaadallee osoo taate deeggaree waan kana halli itti barbaachiftu takka yaa akhi sirna nafxanyaadhaa haboruu dabre malee ganaa nurratti harkoota gabrummaadhaa baadhachuu dadhabnee jirra. akkasii sirriitti Ati ni beeyta mammaaksa tokko jira geeriin gizee du'aa kaate kararratti yaatii jaanii. akkasii gaafa dhumuu kaate karaarra yaatii jira gaafa qabban ifaan itti dhume Geeriin gaafa dhumaa kaate kararratti baatii jaanii. inshaallah ya rabbiin jedhe rabbiin Oromoon galaana guddaa deemu namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jiru wanni isaan hiyyeessa barandaa bulu naanneessaniif wanni isaan nama nagayaan qotatu qotee bulaa jeequmsa irra godhaa jiraniif galaana deemu kanaaf fuudhee bilisummaa teenya guddoodha. rabbi nuuf haa guddisu bilisummaa dhugaa rabbi nuuf haa godhu amma booda immoo ba'aa gabrummaa rabbi nurraa buusu
nama tokkoyyuu gabroomsine nama tokkoyyuu of jala والله qabne miinee bulchuu hin barbaannu. مؤمني دوبا Dhugaatti وان كان Oromoon الحمد لله رب العالمين في أورمون عادا قبنا سفو قبنا إسلامنا ورّي إسلامتي ورّي كريستانا لين عادا في سفو قبا تكو هو ولرد أبتي ولميدو عادا نما dhugaatti همتو Oromoon gara قبنا خانا laafessa. ما قرتي همتون قولي سلا osoo gartee ammaan tana hakuma abiyyiin qabate kana booda deebi'ee kabiraa qabate ka addunyaarraa bulook nu godhanii akka afaan oromoon dubbannee hidhanii uufuu jechuu barla. Gabrummaan guddaan amma dhufti yoo amma kan jijjiirame kun kan gufatu taate gabrummaan guddaan amma dhufuu deemti akkan argutti ani. Amma Aboo halee walumaa galatti kaleessa maaltu si dhagahame? Dhugaatti ani akka kiyyatti hedduun rifadhe. Allahu akbar aboo halee waan na dhagahame yani akka mataa qiyyaa takkatti bar waan si ajaa'ibu takka keessa wanni namni gabrummaa barin namni gabrummaa sammuu isaan seenin dhumee haga duniyaa tanarraa bulook ta'ee shanniin isaa dhabamtutti yaa indiisu beekan jarri damma bilisummaa dhandhamee beekaa miire akka kiyyaa beekan keetitti biddeena gabrummaa nyaatee biyyaan baane. Dhugaa baatte wallaahi. Saniifuu abdiin muratan jechuudha. Biyya namarra deebi'anii bar waraabessi reeffuma ati sirraa duutee gatarkiftee jecha siin lola barta ati gatarkiftee jecha siin lola. Duuba nuti Sila dhiyaanuma isaa ture. horii keenya ka jiru lubbuu keessa dhaqqabanne biyya teenya Oromiyaa keessa lubbuu dhaqqabanne albuuda isaan keessa guuran keessa lubbuu kan dhaqqabanne irra cichuu hedan jechuu dhiiga dhugaatti turanii miire dhiiga san dhabanii. Saniifuu irra dhumaa barbaadanii injiree jechuun injiree ibiddarra qabaniituma itti gatur gubaniitu nama buuti watakka wanni biraan jirtu haqaa ayyaana haqaa tiyyee haqaan lallabee deemee rabbiin harka fidee haa abiyyitti wayii darbina jee ol seena numa qabama takkaa qabee hin jiru rabbi aduun rabbi jeesii haa qabu. Nama hedduutu du'aayin duuba jira ammallee immoo haquma uummata Oromooti saniifuu milkaa'uu hin danda'an ani akka kiyyatti. Nami abiyyitu quu deemu nami immoo jijjiirama kana gufachiisu deemu gonkumaa milkaa'uun jedhan. Maalifiin abbaa miskiinaa waan ta'eefu miskiina meeqatu foora fudhatee alhamdulillah jedhee nama gargar cite meeqatu biyyatti galee wal arguu jira. Ahlii meeqa kan bara 20 bara 30 gargar citee taa'u turaate meeqatu wal argee gammadee wanna jedhu jira. Saniifuyyuu nami kana nan gufachiisa jedhee deemu ofumaa gufatanaaf fakkaatan akka kiyyatti. Marraa ofumaa gufata dhibbatti. Nama bara meeqa walii dheebotee haadha ilmoo dheebottee ijaan arguudhaaf qarayyoo jeesiidhaa arguudhaaf dheebottee dheebuu meeqa baasee hidhamaa gabbee Oromii uummatanaa ijaan arguuf dheebuu meeqa keessa turu nama amata 22 jiru baasee mucaan ati umraan isaa dheertu dhaboo waa takka aduwwi rabbi jeesii haa basu cilee bahara buutee haa godhu. Haa godhu inshaallah. Tigree fi uummata kaan baantaa miti. Kana uummanni cileedhaa maal godhata isaanii silaa osoo namni hundi silaa Amaara keessallee akkuma dammaqaa mokonnon kana ta'e silaa bareeddumaa namaa fuudhu jechuudha. Dammaqaan amma kunoo inni akkasitti Oromoo wajjin wanna jennaanu kun Oromoo wallooti warra walloo irraa nutti godaanee galee akkas jedhanii haa ta'u silaa akkamitti jara kana wajjin jara kana gargaaraa. Nama haqa dubbatu duniyaa keessatti nama haqa dubbatu namni waan fedhu. Namayyuu fedhu dhugaatti. Haqa dubbataa tanumaaf gaa. Silaabis gaa abbaan biyyaa nuyi bar galtuu yoo numa jalatti bulte malee nuun taatu bar galtuun maaliif kunneetiif haa jiraattu malee. Amma nama hedduu yoo miidhuun barbaannu nama hedduu gabroomsuus hin barbaannu hundinuu walqixxummaadhaan walqixxoomee hundinuu mirga ofiidhaa ibsate karaa nagaatiin gaafii ofii gaafatee
biyya teenya guddisuu, biyya teenya gara yaa duraatti tarkaanfachiisuu barbaanna. Hussein keenya dhugaadha. Industirii waan guddina biyya keenyaa numa feena. Akkasi. Ammoo garuu hoggaa ija'anii didamtee dirqiidhaan akka keessaa gartee quba afaan kaanii si qoqqafachiisuu barbaadan kana. Kan akka kiyyatti kaleessa yeroo akkas jedhan aaree of wallaalee Dhugaan dhugaatti foon harreedhaa jedhan. abiyyittiin aaree maaliif jedhe wanni na aarse maali gara laafummaan kun hammam boombiin irratti darbatame boombii san cal jedhameetuma dhiifamee ammallee yaaliin meeqa godhamee wanni hedduun karaa meeqaan itti wanna jedhame ammas wama jaalalaa wama walirra dammaramu kun akka kanatti yoo kan amma dhiira jechuun barra akkuma gartee dandeesseen dhugaatti والغازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين akkuma jaametti Rabbiin subhanahu wa ta'ala kana jaa nama jechuun nama gartee gizee aare irra namaaf dabru osoo dallansuu san baafachuu danda'u jaa miskiintittii san ciree foon takka takkatti afaan kaadhaa hojii wal nugeessi wal nugeessu waan boombii argite osuma irraa baasuu danda'u yoo fedhe umraa mana hidhaa soo giddatti hidhuu danda'a. Hin barbaanne garuu gara laafessa. Gara laafessa hin barbaanne irra dabreefi ammoo deebii hundaawwatu yosuma irra dabruun taatu halliin akka tokkootu jira maalifi waa hayyuudha hayyurra waan beeynu beekadha. Beekaa dhuga. Ammoo garuu osoo beekallee jennu sabriin carqiidha. Carqii nurraa dhumattee jirti. Sabriin jarri tattaa'u dide. Sabriin huccuu nuyi cala kaawwattee biyyi kiyya sabbarree. Nama keenya kaan miila cabsan kaan dawaaruu shan waa meeqata dur kuttee'u aanoleedha fi harma muraa fi calii calanqootuu numa callisne irra kunne. Osoo beeynu huuba wajjii. Otoo jarri kun dur akkana nu godhee beeynu gaallaa jennee afaan keenya addunyaarraa buloo godhuu osoo jarri kun yaalii meeqa gaggeessa osoo beeynu numa usna deebi'anii nama silaa har'aan tana hayni iyyee mootummaa filan ajjechaa irra yaalanii didamtee ni argani sarabbiinuu isaanii wajjin jiru maan tetteenya jarri isdii biratti hira malee. Akka keenyatti haqa ummata kanaa ummati Oromoodhaa sabriidha. Inna Allaha ma'as saabiriin jedhee miti. Ummati Oromoodhaa sabriidhaan caalee Rabbiin warra sabbaree wajjin kanaan booda ummata Oromoo wahuu godhuu hin dandeessu jedhee yaadan akka kiyyatti. Wanta akka godhuu hin dandeessu. Inna Allaha ma'as saabiriin. Rabbiin warra obsee wajji jira. Warra obsee wajjin jira. Ammallee immoo warri obse gatiin isaanii guddaadha jedha. Rabbiin nama miidhameef ni tumsa. Ni miidhamne abiibii qiyya qaale. Alhamdulillah rabbi nu tumse. Alhamdulillah wallahi. Dhugaatti jijjiirami kun yeroo gabaabaa keessa. Ammoo diina walloodha. Diinni walloo keessa jiru osoo yaa galaana anuu gadin deemaa maana fuuta galatamaa dhabdaa jejan qaallichaatu galaana seenee galaanni fuudhee yennaani. Fuudhee gad darbe. Edaa haajan isaatu karaa gandaas ajjiruu kana. Yaa galaana haajaa galatamaa dhabdaa jeji anuu gadin deemaa addana fuuta. Silaa sin ajjeesa jedhee fuudhe. Inni immoo karaa gabaabseefi jechuuf deemta. Halo. Ifa magaabolees keenya baafatee shabakaadhaan seena. Yaada biraa warra qabdan obboleessa deebii ergadhu.
dhaamsa kee xumurachuuf ammallee nama biraa yaada qabdan. Ergadhu yaada kee xumurachuuf sin galcha. Baga nagaan dhuftan warri amma reefu dhufaa jirtan. Giddumaan sirba wayii sin affeera. Sirba sin affeeru. Ammoo isiif ergan jira. Ergan jira qabadhu. Kadir Said irraa si qabeeti. Mee Kadir Said. عشان خاطرك. Hello. دبرين كان سرباتي بوس. مرحب. السلام عليكم. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. Tokkotu Kadir Said jaa. Dabareen keeti carraan keeti. Nagaa bulte. Toloo buleemi. خير Fayyaa. نجا دبرين كان سرباتي مال الرا هرمانا كان كيواي مال الرجرتن. Akkuma dhageessu gaa nama yaada qabu yaaduma isaatii wajjin keessummeessu. Waamatti dhaga'amu ibsachuu nama fedhu jechuu fakkeenyaaf biyya keenya ilaalchisee biyyi keenya duraan dursee egaa sadarkaa sagantaan ala ba'uun duraan dursa sagantaan ala ba'uun hin ta'u sagantaan kan kee maal irratti xiyyeeffateet inni irraa oggoon laalu sirbaas ni qabdaa oggoon laalu immoo gaafis ni qabdaa yoo sirbata egaa okoo sirbuun ofeertaa yoo gaafii qaba gaafiin kan jiraatu ta'e egaa gaafimaa fi deebida irratti xiyyeeffannaa. Nagamu. Nan daga. Akkisiin jedhe mata dureen kiyyaarraa yaada ummata keenya maal yaaduu jira fakkeenyaaf isuma kaleessaa kana laalchisee ammallee immoo kan amaarri hiriira baate laalchisee waan hedduu yaani biyya keenya keessatti akkamitti jijjiirama fiduu dandeenya akkamitti immoo biyya keenya tolchachuu dandeenya akkamitti waliif dirmachuu dandeenya akkamitti tokko taana biyya keenya laalchisee wal marihachuu tokko tahuu wajjin deemuu wal baruu wal barsiisuu waan hedduu barbaachisa kanarratti waan qabdu. Kana taatu kun gaariidha silaa gizee namni humnaan deemu miti gizee namni mataadhaan wal mo'atu jennee jirra. Salaallatee isa biyya keenya
isa biyya keenyaa yoo laalle amaarri dhugaa dheengadda gaabbahee isa juus je'ee silaa nagamumaan gargarii galee ammaaf nutis immoo isaanin agartee morkinee akka sanitti baanee isa isaan agartee addaraashii ta'anii bahanii miti alatti baanee nuti nama keenya keessaaf alaan walitti hinee tokko taanee mormii keenya agartee kan mana keenyatti dhufee mana keenya dikateenya nu mormu kana mormii keenya agarsiisuu gartee wanni akkana akka nutti deebine jennee balaaleffatuu qabna. Aywa. Duraan dursinee keessaa alaan wal hiinee gartee tokko ta'uudha qabna. Aywa. Saniin ba'oota gaa akka dhageenyutti gaa jedduu kana silaa amma gaa akka quba qabnuttis akka dhagaa jirrutti silaa galmi abbaa gadaa eeganaa Oromoon as isheenuun qabu kuni keenya alaabaan abbaa gadaa nu wakkalu alaabaan abbaa gadaa as keessatti dhaabbachuun qabu Oromoon Walloo keessa wahuun qabu biyyi isaanii Wallaggaadha Wallaggaatti galuu qabanii jedhanii isaan immoo meekkamitti ilaalta akka keetitti sangaa alaabaan abbaa gadaa nu wakkalu isaan yoo jaanis naannoo Amaaraa wakkaluu jedhanii achi keessa buqqisanii ala darban jechuudha. Isaan sanjuufis gaa amma gartee gizee gaafii deebiti malee silaa gizee humnaati miti osoo humna taate dheengadduma addaan hin galu ture. Akkasii. Amma waan san ta'eefuu alaabaa saniis agartee ni jaammalee silaa dantanii hin dhorkanii ammas dhaabbatumatti jirti galma saniis ni jaammalee abbaa miftaa irraa fudhatanii qollofanii hanga gaafa nu hubannuu cufamee haa taa'u jedhanii biraa deeman hin qabanii galmi abbaa gadaa jechaan gonkumaayyuu kan Amaaratii miti kan Tigireetii miti kanuma Oromooti maqamti isaatuyi. Aywa. Innuu jechumti kunuu ragaa tokko jechuudha agartee innumtu gonkumaayyuu akka kan Oromoo ta'e maqamti kunuu kan Oromooti agartee ni beekama ammas immoo nuti wanni qabnu wanti nurraa eegamu akka saba Oromoo Walloo tokkotti alaa fi keessan walii gallee gartee hiriira guddaa gartee guddicha magaalaa teenya guututti ka baadiyaa ka guddoo ka jirtu ka godinaa ka aanatti hiriira guddaa argisiifne akkuma isaan dheengadda gaa jecha san jedhanitti nutis jechumaan irra aanutuun nuuf caalaa natti fakkaataan akka yaada nama tokkootti silaa yeroo ammaa kun yeroo takkaa'u qawwee dhahanii takkaa'u gartee wanniiti miti jechuu yeroo sammuudhaan namni yaadaan wal mo'atu malee yeroo humnaati miti waan san ta'eefu immoo alaa fi keessan tokko taanee hiriira guddicha tokko baanee gartee mormii isaanii argisiisuu qabna gartee waan mana keenya nutti dhufee didee hoggaa didee immoo sanii achi gaa malliin dhabamu jechuu galma kee keessatti yoo dootes gartee gaa sin fokkisu. Kan darbeefuu humnaan deemtanii maali warri Walloodhaa jedhamee ammanaan dura qeeqa hedduutu jira waan san ta'eefuu humni sun immoo ammaaf dhaabbatee akkuma isaan gaa yaadan ibsatanitti yaadumaan ibsannee mormachuudha qabna natti fakkaataa waliigallee osoo magaalaan takka raftee magaalaan takka hin baane osoo gandi tokko mormatee gandi tokko hin rafne guutuu biyya teenya sanitti ka'ee gartee wanni galma keenya seenamee alaabaan teenya saabuutu jaamtee Oromoon asii biyyan qabdu jaamtee Oromoon okoo waggaa 400 dura gartee biyya sanitti kan wareegame kan hafee abbaa biyyaa ta'ee keessaa alaan hunda beekaa jechuudha kun waan amma amaarri ammaa kun nu muree nurraa fudhatullee miti siluma qabnaa jechuudha nuti daangaan keenya olii gaditti beekamaadha isaan jaanillee bakka irraa dhaquu kaane hin qabnu dhuma ta'es achumatti dhumna. Yoo san hin ta'in immoo nuti wanti nurraa eegamu amma duraan dursinee akkasitti immoo isaan baada deemanii galanii callifnee rafurra gartee baanee mormii tokko argisiisuu qabna gartee sagalee fudhatama qabu tokko waliigalaan keessaaf alaan baadiyaaf magaalaan tokko taanee
agartee sagalee tokkoon mormii argisiisuu qabna waa'ee hiriira dheengaddaa waa'ee walgahii dheengaddaa isaan kanarratti silaa'u inni isaanii bar hiriiran jedhamu walgahiidha malee amma hiriira gaa magaalaa kee yaa'anii alaabaa guurratanii hin jenne yoo jechallee kajeelan dhorkaman gaa miseensa mootummaatiin ta'ee karama ta'eefu isaan gaa bakka ta'an ta'aniituma sagalee isaanii dhageessifatan malee magaalaa keessa deemanii wanni isaanis immoo kan isaan dhukkubsee gaafa addi bilisummaadhaa dhufees ummanni keenya akkasitti sirbee lamata gaafama obbo Kamaal faan dhaqaniis akkasumatti sirbanii kana kanaan laashisanii isaan irra hedduu amma osoo nu buqqisuuf hin taane silaa warri wal mormu numa gaawaa ja'a osoo nu buqqisuuf hin taane isaan isim isaanitiif sodaatanii ummanni kuni ummata nu jala buluu miti ummanni kuni ummata yoo ka'ee nurra aanuu nu fixu warra achi keessa jijjiru magaalaa dabartuu akka amma naannoo keenya kee magaalaan takka kan isaan maqaa dhahamtu jirtu san achuma keessaa kan akka kaarra qoriifaa kan akka takka yaanii sanuma keessaa nu buqqisaa ummanni kuni yoo dura aansinee sagalee dhageessifachuu dhabne yoo dura aansinee isii isaanirra irratti qabuu dhabne teenya tanarraa nu kaasan yaada je'uuni isaan Muhammad Ahmad Singalchaa warri carraa jettan siniin gahaa obsaan eeggadha. Itti fufi. Ammaree akkasanii nuti mormii tokko gartee hiriira guddaa tokko ba'uu qabnaan jaa akkasitti carraa ummataafis kenni argaa gaarii haa jennu injifannoon kan ummata Oromooti jenna. Galatoomi. Dhaamsa akiraa wanni qabdu ummata keenyaaf maal godhuu qabna? Dhaamsi akiraa ani wanni hin qabu ummanni walloodha hin rafinaa kan keessatti kan alaatis akkasitti gartee ummanni amma wanni gartee tokkummaan ummataa cimee keessa alaa wal qunnamee karaa tokkicharra deemee walii galee wajjin bobbootti jiruuf laayivii kanarrattis gallabaa subis walitti iyyeeti gartee wal kakaasee wal jabeessee hamlee walitti kenna. Inni keenya immoo hirriibni kun rafne ni gahaa gizeen hirriibaa dabarte gizeen namni yaadan nama mo'atu alaaf keessan dhaamsina ni qabu yaa ummata walloo hin rafinaa tokkotaa tokkummaa keessan jabeessaa wal jaaladhaa walii galaa agartee hin rafinaadha ka alaatis ka keessatis sagalee takkaan wal dhagahaadha wal jala deemaa beekaa jala deemaa wallaalan beekaa jalaa deemu wal hin tuffatinaa wal irratti bobbaa wal irratti gala isiniin ja'a dhaamsa akiraa dhaamsin ilmaan qabu. Hedduu. Galatoom ulfaadhu. Fayyaa ta'e galatoome. Eenyutu baay'ee argatee? Ergeen jira. Assalamu alaikum. Hussein. Baga nagaan dhufte jaalaki. Baga nagaan na eegabe biyya kami. Bareeda alhamdulillah. Rakkina shabakaa fi gargar ba'uu dandeenya hammamee. Okay. Akka obboleessi kiyya kana dura beekeetti. Akka obboleessi kiyya kana dura beekeetti Allahumma salli ala Muhammad. Oromoo walloo ka'aadhaa Oromoo walloodhaa akka ifin dagannee Oromoo walloodhaa tokko tahaadhaa baaseensaa Oromoo walloodhaa wal dhagayaadhaa dhuga wal dhagayanii walaakin Oromoo wal dhagayaa Oromoon an Oromoo walloo iyyuu full 91 أبي full. ألو دقامة شبكات سيا جرابرة نمي هذا قبضا
ergadhaa namni qabdan. Shabakaati irra citeensi obboleessa yaa Ahmadii. Shabakaa argattee deebitaa. Namni yaada qabdan. Qeerroo walloo baga nagaan dhufte. كم؟ 61. أوه ليش؟ 71 بنزين. ليش؟ صح؟ ليش كده؟ شكرا. Jaalli keenya tokko baada ganamaati Kadir Saidi jedha. Kadir Said kotta eessa jirta? Kadir Said kanarraa isa qabansiya.
daqiiqaa 10 nu hafe daqiiqaa 10 keessatti nama yaada qabdan ergadhaadha yaada keessan sinirraa fuudha baafachuuf hin deemu.
تعرف اللي حزني؟ الصلع. Kanaan boohara bada kana fayyataa sinin jira.
Shaala al tokko isheen ta'a. Siif haa ergu. السلام عليكم. عليك السلام. أكم نجا ريفا مجا ريبا خاطئ. فيا بريدة. الرفن اللي الرفن إنه ما هراتكو ناتكو كانوا ما في. أيوة. بكم على جرتانسي. Har'a xiqqoo deemetu waan ganama sa'a 6 biratti gara galeetii hedduu yaada babbareedaa burqisiisaa jirtaa irratti si haa qabuun jaa cimiinti fuufinsiin jedhaa fuula duraaf waliin jirra. Inshallah gaa jiraadhu fayyaa ta'e. Yeroo biraadhaas sagantaadhaan walitti deebinaa. Cimiinti fuufi haaluma amma qabdeenii hedduu nama boonsaa haalli qabde akkanumatti inti fuufinsiin jedha. Galatoomi jiraadhu fayyaa ta'e. Ayyee nagaan naa ture. Nagaa.
يجب أن تتحدى العالم وتقوم بما هو غير مألوف. Guarda, ni moham ni mona.
tukan jalanne ero kerran salaga jabesi tokkumage ero jarri haafu tufaga abati ba walitti ero bahati ha walitti dami oromiya kanumati ero ichisi irra garmami ya jabe jabani dani waya ero ramasitu hundarom nakaba jabadu komo 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 Akkasii fayyaa ta'aa jiraadha.